Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaarraa qophii imaltuu Finfinneeti. Finfinneen egaa magaalaa guddoo Itoophiyaa akkasumas immoo bakka teessuma gamtaa Afrikaati. Sana wajjin irraa wal qabatee egaa Finfinneen yeroo ammaa kana yaa'ii gamtaa Afrikaa simachuudhaaf qophiirra jirti. Maarreen egaa yaa'in gamtaa Afrikaa yeroo jalqabu immoo jalqaba eessa ture kan isaan buufatan Finfinnee keessatti keessummoota isaanii akkamittiin simatan kan jedhu immoo bakka tokko walii wajjin irraa daawwanna. Bakki kun egaa hoteela Giyoon. Hoteela Giyoonitti simannaa akkamiitu taasifamee fi yeroo sanas Giyoon maal fakkaata kan jedhu imala keenya har'aan walii wajjin irraa daawwanna. Haga dhuma qophii keenyatti nu waliin tura. Akkam nagaa nagaa dhuftan akkam hayya nagaa akkam bagatti singay galatooma ulfaadha nagaa nagaan na eegdan dhuftan galatooma wala bar maqaan kiyya Ruqiyaa Okee jedhama as keessatti gaheen hojii kiyya tajaajila hoteelaa beeksisuu gurguruu hoteelli kun hoteela seenaa qabeessadha mee maal daawwanna har'a hin daawwanna sitti agarsiisa amma olaa deemnu aseennu hayyee hoteelli kun hundeeffamni isaa bara meeqa ture? Kan ijaarame bara 1948 bakka haragalfannaa nugusa mootota keessattuu Haayile Sillaasee yeroo sanii Imperial Palace Garden jedhama maqaan isaa East Africa jedhame kan jalqabaa bara 1951 hoteelummaadhaan hoteela Abbaa Siree Shantamaatiin eegalee hoteela Abbaa Siree Shantamaatiin eegalee jechuudha. Asii bakka receptionii keessaniitti na fakkaata bakka keessummaan jalqaba dhufe itti simatamudha. Egaan hoteelli kun hoteela seenaa qabeessadha. Keessumattuu hundeeffama gamtaa Afrikaa wajjin irraa wal qabate seenaa addaa qaba. Giyoonis seenaa addaa qaba jedhama. Seenaan suni maalimi? Hoteelli kun akkuma Haayile Sillaaseen nugusni itti yeroo dadhaban itti boqotan ture. Asirra immoo ruumiin isaanis jira. Imperial kan jedhamu bara sanitti achumarraan kan ka'e keessummaa ofii bakka bulchan hoteela kan godhame bara san gamtaa Afrikaa irratti isaan nama 35 warra asirmaatee keessaa asitti bulchanii marsaa jalqabaa hundeeffama isaarratti warroonni dhufan namoota 35 asitti rafaniiru. Namoonni 35 suni warra kana Haayile Sillaaseenis jiru. Amma bakkee iddoo isaan itti boqotaa turan laalla jechuu daawwanna. Yeroo jalqabaatiif hundeeffama gamtaa Afrikaatiif keessummoonni iddoon itti boqotan haragalfatan hoteela kana ruumii 58 qaba. Amma mee haa daawwannu keesseenne. Viyoo wajjin wal qabatee maqaa garaagaraa qaba jedhanii kilaasonni kun mee maal? Akkuma duratti sin jedhe maqaan isaa Garden Palace East Africa jedhama. Kanaafuu garri kun Garden jedhama. Ruumiin kun garri kun immoo Palace jedhama. Gara barbaadanitti viyuu isaanii yoo barbaadan gara Gardanii yoo barbaadan gara masaraa mootummaa Palacetti rafu jechuudha. Keessi isaa garaagarummaa qaba? Keessi garaagarummaan qabu viyuu isaati. Akkoo fedhii isaaniitti keessummoonni filataniitiin qabatu. Kanaaf gara masaraa mootummaa namni ilaaluu barbaade kutaa Palace barbaada jedha. Kan Gardanii barbaada viyuu barbaada jedhe immoo Gardaniidha. Har'a Palaceati. Palace. Kun iddoo haragalfannaati. Jalqabarra dhufanii? Iddoo haragalfannaati. Mee haragalfadhu laali. Namatti hin tolu? Namatti tola. Iddoo haratti galfatanii namoonni akkuma qabatanii siree dhuunfaati jechuudha kun kan Palaasii kana fakkaata. Asii booda immoo iddoo hirribamee sitti agarsiisu.
Kuni sireedha. Kuni maali? Sireen kun maaliif as Kuni yoo asumatti dadhabee jedhee achi dunseenin asumatti hara galfataa jechuudha. Mana dhuunfaasaa waan ta'eef. Kunis akkanatti hin banamaa yoo barbaachisaa ta'e immoo hin cufamaa jechuudha. Namni illee yoo as bule sirraanis cufanii maatiin yoo bira jiraate bulu yoo asuma bula jechuudha. maatiin isaanis yoo as bulan. Namni barbaada yoo jira. Kana fakkaataa amma palaas duratti kasiin jedhame mee ciisiitii akkasatti yoo ilaaltu baay'ee namatti tola, nama gammachiisa. Asumarraan Milaal namatti tola. Sireen isaas waggaa 70 kan lakkoofsise sireen isaa kunis. Kan hin jijjiiramne jechuudha sireen kun. Jijjiiramne keessummoonni immoo barbaadan wanti hunduu meeshaa mukaarraa kan hojjetame, kan aadaarraa, kan uumamaarraa kan hojjetame waan ta'eef bakki isaan ittiin of ilaalan jira. Kunni hundumtu mukarraa hojjetame. Achiin booda immoo qilleensa fudhachuuf immoo akkana gadi bahu. Palaas kan jedhameef amma asirraan masaraatu laallama jechuudha. Masaraa moototaattu as jira jechuudha. Kanaaf keessummichi as taa'eetiin kana laala jechuudha. Karaa masaraati. Sammuu isaa keessattis hagam akka masaraan iddoo bulchiinsa diinagdee hawaasummaa itti maratamu waan ta'eef asiinis galmis maal wanti garaagaraa. Jalqaba sana filatamummaan isaa kanaa wajjin wal qabataa jechuudha. Filatuu odoon taane hoteelli yeroo sanitti hin jiru. Keessummaa biyya alaa irraa dhufu kana itti keessummeessuuf jecha hoteelli kun hoteela akka ta'e malee iddoo jireenya Haayile Sillaasee mootummaa Haayile Sillaaseen ture. Jalqaba hoteelan turre jechuudha. Hoteelan turre bara 1948. Bara 1951 kanaaf hundeeffama gamtaa Afrikaatiif jecha Garden Palace hotel jedhameetiin East Africa jedhamee moggaafamee jechuudha. Kanaaf keessummoota kana simachuuf hoteelli kun sirrachuutu irra ture. Yookaan immoo bakki isaan bulan kun qophaa'u ture. Hoteela ta'uun isaa jalqabee jechuudha. Kanaaf gara hoteelaatti jijjiirame jechuudha. Eega hirriba irraa ka'ame gara ciree deemna. Isa dura meeshaan as keessatti agarte hunduu mukarraa hojjetame mukuma biyya keenyaarraa. Keessummoonni ammas isa waan beekaniif suuraa garaagaraas isa waan qabaniif kan akka jijjiiramu hin barbaadan. Namni har'allee as dhufee as boqotu waan jijjiirame hin barbaadu. Waan jijjiirame hin barbaadu. Kanaaf isaaniif jecha qabannee turreerra jechuudha akkasumatti. Gara ciree deemnaa, gara ciree isaaniitti keessummaayaan deemnaa jechuudha. Amma kun bakki geenye kun bakka isaaniitti ganama irriba isaaniitti erga ka'anii booddee ciree isaaniitti nyaatanidha jechuudha. Nyaata akkamiitu dhiyaata fakkii? Kun bakka iddoon ciree kun Biridiij reestooraantii jedhama. Ciree nyaata Awurooppaayanaan dish kan jedhamutu qophaa'a jechuudha. Isa asitti nyaatu. Kan aadaa immoo kan Itoophiyaa kan biyya keessaa yoo barbaadan achitti nyaatu jechuudha. Kanaaf saatiin egaa saatii ciree miti. Saatiin nuti irra jirru ciree itoo Awurooppaan dishii sanarraati. Waa dhandhameera natti tola ture. Egaa saatiin ciree miti na darbee miti. Yeroo biraa deebitee nyaataa jechuudha. Hayyee gara ni adeemnu. Mana nyaata aadaati jechuudha. Mana nyaata aadaati. Wantoonni hafteen garaagaraa hambaaleen garaagaraa asirra jiru akkuma argitu kana kanaan bareedaniiru. Bakkeen iddoo garaagaraas ta'an aadaadhaan kan hojjetame akkuma laastu kana. Teessoon isaas kan aadaati. Mannis akkuma argitu muka aadaatiin hojjetame harkaan bocameeti kan hojjetame. Yeroo sana wanti tokkoyyuu ittiin buunee wanti hundumti isaa harka namaatiin maashinii wanti jedhamas keessan galleedhaan yeroo hojjetamu. Akka jijjiiramus hin barbaadan ammas keessummoonni keenya. Wanta garaagaraatiin faayameeti kan inni jiru. Maal ibsu wantoonni kun? Wantoonni kun keessummoonni yeroo ta'anii waan seenaa qaban seenaa biyyattii wajjin jiru cokoo lolaa innis jira alangaanis jira. Kunis Adwaa suuraan ati argitu kun injifannoo hin bitamnu jedhee Adwaa wajjin wal qabataa waan seenaa ta'e waan wal qabatee waan biyya wajjin wal qabatee taa'eera. Kun immoo meeshaa fardi ittiin faayamu yeroo san faayamu morma isaa irratti
kanneen kan qabatee iddoon teessoon argamu kunis bocni isaa mukarraa kan hojjetame kunis kan waan nyaata irratti nyaatamu iddoon bunaas itti dhuganis asuma kana jira yeroo san asitti iddoo sirbaatti ture galgala keessummaa asitti bashannansiisanii sirba aadaa biyya keenya asitti eega jedhanii booda amma immoo buna dhuguuf immoo gubbaa kana urgaa'u jechuu isa deemnee alaallu. Gara buna keenya. Ciree eega nyaatamee booda bunni asirratti dhugamaa jechuudha. Bakki kun bunaaf qofaa kan isaan dhufan? Buna. Iddoon kun iddoo bunatti dhuganii ganamas ciree booda laaqana booda galgalas irbaata booda asirratti meetaa'ila. Gamanan Natti tola miti. Asitti kootii jaanuun isaanii achirratti fannifatu. Ganamaa fi guyyaa buna dhuguudhaaf dhufu galgala immoo buna isaanii dhuganii asumarraan immoo bakka taa'anii bashannanan. Wantooti garaagaraa sirboonni garaagaraa sirboonni aadaa meeshaa aadaatiin waan akka waashintiidhaan waan akka kiraariidhaan kanaan bashannansiisu jechuu keessummaa isaanii. Akkuma agartu kana wanti irraa hojjetame harkaan hojjetame ogummaa harkaatiin hojjetame uumama biyya keenya jiru irraa wanti biraa biyya alaatti galee hin jiru jechuudha. Bakkeen isheen kun immoo adda. Galgala qorra jira miti. Kana wajjin wal qabatee ho'ifachuuf akkasitti hojjetame. Waan aadaa mana aadaa waan ta'eef aadaa keenyaan kan wal qabate abidda asitti bobeessaniitiin ho'ifatan jechuu namni barbaadu asumatti taphatan jechuu waari'an jechuu keessummoon. Kanaaf bakki kun bakka bunaati. Baay'ee namatti tola. Asii gadi keessumaas ta'anii achi sanatti qophii garaagaraa yeroo qophaa'u daawwachuudhaaf bakki isaa baay'ee mijataadha. Akkas. Amma itti aanee iddoo galma marii garaagaraa itti adeemsantu jira jechuudha. Kun galma kana keessatti yeroo sanitti waa'ee dhimma hawaasummaatii fi dhimma diinagdee namni 50 as keessatti mari'atee ture jechuudha. Galma meeqa jira as keessa? Iddoo kana galma 3tu jira. Galmi Saabaa jedhamu, Xaanaa, Daashin as jiru. Hayyi keessa seennaa daawwa. Halaallu. Galmi kun isa kamii? Galma Saabaa jedhama. Galma guddaadha. Galma walgahii garaagaraa yeroo sanis namoota 50 asitti dhimma hawaasummaatii fi dhimma diinagdee mari'ataa turan. Kanaaf galmoonni sadan isaaniiyyuu garaagarummaa bal'inaa malee galma wal fakkaataadha. Dhimma Afrikaa as ta'anii mari'ataniiru jechuudha. Ta'anii mari'atanii waa'ee dhimma hawaasummaa fi diinagdeeti namoonni 50 yeroo saniif. Kutaan itti aanu mee gara? Kutaan itti aanu laaqana sinaffeera. Laaqana mana kanaa beekamaa kan ta'e. Laaqana mana kanaa gaafa naan jettu laaqana mootii nyaata mootii kan jedhamu jira naan jedhaniiru. Nyaata mootii kan jedhamu kun maalimi? Infillee jedhama. Kanaafuu amma isa si affeera. Kanaaf gara infillee nyaachuutti adeemudha. Harraga nyaata mootonni kanaan dura dhandhaman anis carraa isaa argadhee dhandhamuufi qaba. Maqaan isaa immoo infillee jedhama. Infillee. Asuma qofatti Giyoon hotel qofatti argama. Bakka biraa hin jiru jechuudha. Hin jiru. Maalirraa hojjetama? Hoolaa luka hoolaa akkuma jiru hojjetama jechuudha. Moototaaf qofa dhiyaata ture moo amma namni kaanis nyaachuu danda'a? Nyaachuu danda'a. Amma ammaa gara hoteelaa jijjiirameera miti nyaachuu danda'a gantama. Namoonni fayyadamaa jiru yeroo ammaa? Baay'ee fayyadamu. Kaan immoo barbarreedhaan, diimaadhaan bifa garaagaraa yoo ta'e immoo nyaanni immoo namatti mi'aa namatti tola bifa garaagaraa yoo jaallaaltus yoo bifa tokko ta'e irra isa marsee ka dhiyaatu jechuudha. Seera mataa isaatii qabaa jechuudha. Kan gusootaati mitiire. Dura diimaanis allichaanis itti aanuun isaa seera isaati. Seera isaati. Seera. Nyaata mootii nyaachuuf egaa guyyaa har'a kabajamtoota daawwattoota keenya dhandhameen isinitti himu. Kun luka hoolaa akkuma jiru jechuudha. Luka hoolaa kana duuba isaa
akkuma jiru hin Fayyaa jechuudha. isaa guutummaa isaa Baay'ee moo? mi'a intu qaburra. Laali mee dadhabii laali. Nanna riifadhe. Wow. Finfinnee. Nyaata. Baay'ee mi'a dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee. Haala ittiin hojjetamu otoo argeera ta'e. Iddoo biraatti hin hojjetamu. Kunillee aduun isaa kan duratti kana jedhee ajajamee dhufe. Kanuma durii. Kanuma kana ajajamee. Waaw. Galatoomsaa. Kana nyaadhumee laalii Kanarraati kana urgaan isaatis ilaalchaanis wanta baay'eedha bareeda. Dhuguma nyaata mootiiti. Akkaataan dhiyaannaa isaa adda. Mana mootii dhuftee bar. Keessumaa mana mootii dhuftee kabaja qabdi. Kanaafuu nyaatas nyaata ulfaataa qopheessina jechuudha. Ulfaadhaa galatooma. Egaa Nyaata gaarii. na daawwachaa jiran keessumaa Finfinnee kana kootaati dhandhama ammallee nama gojomaasisa. Laaqana gaarii nyaadhu baay'ee. Akkamiin hojjetama? Maaltu itti dabalamu waan addaanii? Wanti dabalamu hin jiru wanta uumaati. Akkuma jiru murameetuma hojjetama akkaataa itti hojjetamutu jira. Foon gara biraa irraa illee bu'u kabiraas hin dabalamu. Inni kunis foonuma isa kanaatu itti dabalamaa jechuudha. Kabiraatti hojjetameetu isa ajjabee dhufa jechuudha. Nugusni ajjabamaa mitiire? Nugusni dhuunfaa isaan deemu. Akkasii mitiire? Kana ibsa jechuudha. Isa ibsa jechuudha. Nyaata addaatu dhufa. Keessummaa akkasittiin keessummeessan jechuudha. Qodaa ittiin hojjetamu qodaa maalii qaba? Kenna qodama aadaati. Aadaati maan ka biyyeerraa hojjetame. Eelee biyyeerraa hojjetame isuma irratti hojjetama. Eelee irratti kan inni hojjetame. Nyaannee quufnee amma immoo xiqqoo mooraa kana keessa deddeemnee qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Mukkeen gurguddoo qaba. Mukkeen kun illee waggaa amma kana kan lakkoofsisanna. Kanaafuu wanta gammachuu guddaa namatti wanni jedha uumama waliin wal qabate. Giriin isaatis kanaafuu gaardaan palaas jedhame qilleensa bareeda kana fudhata. Achi booda immoo gara bishaan daakutti bishaan uumamaan ho'aa ta'e daakutti karaa kanaan deemamaa jira. Bishaan Finfinnee sana jechuudha. Finfinnee sana. Adeem. Sakam keessa seen? Sakana keessa moo sakana keessa? Mee kana keessatti duraan shaakalii. Bitaan mirgaan bishaanumatu jira? Kun kan daa'immanii, kan maatii, kan leenjii jalqabaatiif kan tajaajilu bishaan kun. Kun immoo Olympic size kan ta'e kan dorgommii bishaan daakuuti. Saayiziin kun Olympic saayiziidha? Olympic saayiziidha. Dorgommiin garaagaraa kan bishaan daakuu asitti adeema. Kan dura asitti gaggeeffame? Gaggeeffame yeroo hundaa asumatti gaggeeffama. Leenjiinis warri saniif dorgomu leenjiinis asitti adeema. Kanaaf saayiziin isaa gadi fageenyi isaa baay'ee dheerinni isaa baay'ee guddaa. Olympic saayizii wajjin waan tokkodha jechuudha. Olympic saayizii. Bakka itti uffata jijjiirratanis ni qaba. Bakka itti boqotan qaba. Hundumaa qaba. Asirraan mukni kun gaaddisa ofii isaatii qaba. Nyaatas kaaffeenis jira. Juusi nyaata bishaan wal adeemsisu bishaan daakuu kanaan wal adeemsisu nyaata salphaa ta'e bifa saayinsawaa waan ta'een qophaa'aa jechuudha. Amma nuti nyaata mootii nyaannee irra. Nyaannee daakuu dandeenya reela? Hin dandeenyu. Guyyaa biraatiif beellamanneetiin daakna guyyaa sanbataa kooti. Amma bakki nu hafee eessa? Bakki nu hafee kooriidariin akka tasaa ta'eetiin bishaan haaromsuun, bishaan qulqulleessuun pilaanii Finfinnee kooriidariidhaan kan ta'e as keessa darba waan ta'eef naannoo san ilaalleetiin gara gaardenii guddatti deemna immoo bakka cidhaa bakka olgeetti garaagaraa egzibishinii garaagaraatti adeemu deemna. Riveera saayitii jedhama. Tajaajilli naannoo kanatti kennama. Asiin bishaan daakkaan jira. Asiin immoo daandiin paarkingii asiin jira. As kaaffee garaagaraa, daldala garaagaraa haga gadii mana 20 naannoo mana 20ti. Kun naannoo mana 20? 20 gubbaarras hin jira. Walitti 40.
kunniin naannoo daldalaati. Duraaniin asiin kun daangeffamni kuni namni as keessa deemu. Ruumii ture. Ruumii maalii ture? Ruumii ambaasaadaroota. Dippiloomaatota. Ruumii dippiloomaatota ambaasaadaroota ture. Riveeraa jedhama. Maqaan isaas moggaasa Laalibala, Aksum, Gondar jedhama. Maqaan isaas jechuudha saayitiin isaa. Saayitiin isaa. Ruumii ture doolaariidhaan kireeffama keessummoota biyya alaatiif kireeffama. Amma kooridarii yoo dhufu immoo uummataa fi waan banaa ta'ee fi waan uummanni itti bashannanu siree baay'een waan jiruuf gubbaarra naannoon kun immoo kan uummanni keessa deemu waan ta'eef iddoo bashannanaa iddoo waan garaagaraa dhugaatii tajaajila dabalataallee akka isaan argataniif nyaata aadaa keessummoonni keenyas cirata mataa dubartii dhiiraa kaaffee garaagaraa waan garaagaraatu jira nyaata aadaa kanaaf banaa ta'eera jechuudha asiin immoo suuparmaarkeetiin guddaan hin banamaa jiimiin ispaan as keessa jira jechuudha amma qophaa'aa kan jiru jechuudha duraa jira malee duraanu jira iddi isaatiirra jira malee jira jechuudha jiraanu kanaaf kuni durumayyuu kan ture durumaanuu kan ture malee haaraa miti haaraa miti mee haalaallu tajaajila kanaas egaa naannofnee mooraan keessan bal'aadha dadhabdee hin dadhabbiin natti hin dhaga'amne sababiin isaa nyaata mootii namni nyaate waan dadhabu natti fakkaata ammas immoo naannessitee kun fuuldura koo waan baay'eetu tarraa'e maanni waan kun immoo nyaata hoteela Giyoon keessatti kan hin hojjetamne kan duratti kan mootii kan agarsiisan osoo hin taane kan achi Infilleedhaa miti maqaan si jalaa bade Infillee sun kan Nugusa Haayile Sillaasee mootiidha kan inni keessummaaf keessummeessu kun immoo nyaata aadaa Oromoo kan ta'e Giyoon keessatti kan argamu tajaajila addaati keessummoonni kenna biyyoota garaagaraa addunyaarraa kan dhufan kan Afrikaarraa dhufan amma immoo eeyuuf qophaa'aa jirraa mitiire kanaafuu nyaata aadaa Oromoo kan ammoo akka dhiyeennatti argatan wanni kenna maamiltoonni kenna kanallee akka beekaniif agarsiisuuf eeyuuf qophii eeyuutiif. Duraan gaafa daandii kanarra naannofnu keessumaa misooma koliidarii wajjin irraa wal qabatee egaa naannoon kun babbareedeetti kan inni jiru manni kun immoo mana keessa bulan ture naan jettee turte eenyu fa'aa ture kan keessa bulu? Gaafii bareeda yeroo hundeeffama Afrikaa gamtaa Afrikaa san dippiloomaatonni garaagaraa ambaasaadaroonni garaagaraa kana keessa mana ruumii 40 kan jiru gubbaaf jala keessummaan sun maatiidhaan yoo dhufan maatii isaanii qabataniiti asitti boqotaa turanii naannoon kun immoo lagarra qabateet akkanumaan haga Finfinnee jiru kana naannawa isaatiin kun hundumtuu laga waan ta'eef amma immoo kooriidariin waan dhufee uummanni immoo tajaajila garaagaraa akka hojjetee hojii carraa hojii uumuus ta'a wanni kennas maamiltoonni kennas immoo waan barbaadan immoo dhiyeennatti argatanii tajaajila garaagaraa baay'eetu jira waan garaagaraati waan Giyoon keessatti hin kennamne asitti kennamaa jechuudha. Egaa kunillee wanta haaraa Giyoon keessan turreetu asitti dabalame qophiin keessan keessumaa baranaa maal fakkaata kan baranaa immoo maaltu adda godha? Kan baranaa kan adda godhu yaa'u hoteelli Giyoon Gaarden Palaas akkuma ganama sinjee maqaan isaa akkas ture kan wanni wajjin ture masaraa wajjin maxxanee jiru inni kun immoo maal inni kaaddasa godhu biyyatti keenya yeroo ammaa diinagdeedhaan guddachuu fi sosochii garaagaraa irra jirtu yeroo misoomni garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru magaalaan Finfinnee immoo gamtaa Afrikaanota hundaafuyyuu magaalaa isaaniitis waan ta'eef namoonni Afrikaa irraa garaagaraa irraa dhufan ijoolleen isaaniitis maatiin hiriyoon isaaniitis kan asirratti hirmaatan waan dhufaniif adda isa godha misoomni qe'ee keenya kanaa immoo yeroo Afrikaan gamtaan kun hundaa'u bara 1951 asitti namoonni 35 as bulanii turanii namoonni kunis kan lubbuun jiru kan dhufuu danda'an waan immoo maatiin isaanii immoo yaadannoo guddaa waan qabaniif nuti immoo sirriitti hoteelas qopheessinee jirra bakka daakkaas qopheessinee akka duratti agarte bakka mana nyaataa aadaas Infillees qopheessineerra asittis immoo mana nyaataa aadaa kunneen jira waan baay'eetu jira tajaajilli garaagaraa jechuudha kana boodas baay'ee argina amma immoo cororsaa
nyaataka. Corosaan na nafne nyaanni mootii na nafne ganama qofan xiqqoo barfadhee cireenyaati nafe malee. Giyoon keessa wanti hundumtuu jira. Bishaan daakuu otoo hin danda'a ta'e innis naaf eeyyamameera. Iddoon hirribaa soo barbaadan booda deemnee gaardan ilaallee hin jira waan ta'eef isin keessummeessina. Amma gara nyaataa adeemnu. Mee cororsaa kana ammoo ilaallu. Jidduma kana keessaan manni cororsaa kana qofaa miti iddoo biraas jira. Kun immoo kan giyoon keessaa tokkoffaadha jechuudha asitti. Isheen beeksisa. Maarree akkasi argite laalikaa. Waaw. Kana nyaattee taati guyyaa guyyaadhaan as deddeebita. Giyoon itti homaan dhaban. Galatoon. Qophaa'e nyaachuudhaaf qophaa'e amma gorora siif jigaara. Isa kam nyaanni isa kam dhiisu. Kun immoo qamadii keessummaa simachuudhaaf bakka wanta kun immoo qamadii uumamaa irraa hojjetame. Kamirraa jalqabnee kamiin nyaannee kamiin dhiisna gaa? Isa kamiin nyaannu? Micheerraanii fi alaqanaan immoo ashagabee walitti wanni jedhamee fudhattee deemuu illee hin dandeenye luba godhuu illee hin dandeenye. Yoosii wanna jedhe birzii kana dammaan bulbulame akka garaatti siin ulfaanne dafeetiin akka daakkamee wanni jedhu kanatti unaatiin mi'aaya. Nyaanni nuti har'a nyaachaa oolle kuni mootii deddeemne malee gaarii miti waan ta'eef. Giyoon immoo kanaan filatamaadha. Baay'ee badhaadha. Keessa deddeemneet qaama keenya qaqqajeechinee bashannanaatiin nyaataatiin dhugaatiin deemna jechuudha. Sa'aatiin isaas mijataadha keessa deddeemuudhaaf galgalaa jirra. Asiyyuu hin deemtu atam. Buluun kun bula jetta'ee. Kutaa mootiin bulaadha laata? Kutaa mootiin ma sii qabneerraa bara sii qopheessineerraa. As dhufanii kutaa mootii dumbulleen galanii. Hin deemna hayyee. Amma adeemnu mitiire? Baay'een qufee gara gaardeniis duratti siin jedheesan gaaddisa keessa deddeemna. Hayyee galatooma. Qilleensi isaas namatti tola. Baay'ee. Iddoo kana namoonni gurguddoon maatiin sanbattaan guutuudha. Galgalas ammas ammarraa jalqabee iddoon kun guutuudha. View garden kan siin jedhe gardeniin kana qilleensi giyoon immoo kan beekamuun bifa magariisa qabu kana qilleensa gaarii kana fakkaata. Iddoon isaas gaara fakkaata badhaadha. Kun immoo laal asirra taa'aniitiin konsertii cidha guddaa kaadhima garagaraa footoo suuraa garagaraa fudhachuu egzibishinii garagaraa iventiin hin adeemne hin jiru konferensiin garagaraas teentiin dinkwaan dhaabateetiin kanaafuu iddoon kun biiziidha amma ji'a kana. Baay'ee bareeda. Iddoo sanitti suuraa kaate yeroo biraa cidha soo qabaatte asumatti cidha godhatta kaa. Sponsora naa taate. Jiru asumaan cidha godhadhu. Xiqqoo boqonnure. Qilleensa fudhattu ambadaan jiru kan duratti nyaatte. Qilleensuma kanatu sirraa balleessa nyaata san waan sochooteef amma nyaanni gara nafa keetii deebi'aara jechuudha. Bakki kun immoo tajaajila akkamii qaba? Bakka silaarraa addadha. Bakki isaas addadha. Yeroo bashannanu namni wantoonni barbaadu maal qabamee bakki kun? Iddoo kanatti waanuma barbaadde kan Habashaas kan Faranjis reestooraantota kaawwan irraa waan fagaatuu fi namni waan barbaade iddoo biraa hin deemu asumatti tajaajila hundumaayyuu argata. Asumatti taa'ee yeroo barbaade taa'a. Iddoo kana ciini gaggabaabaanis ni qophaaya. Mariin garagaras jiru, jaarsummaan garagaras jiru. Kanaafuu guyyaa sanbataa lamaan immoo guutuudha iddoo iyyuu argattu. Qophii maaltu jira guyyaa sanbata lamaan? Guyyaa sanbataa asitti anniversarii maatiin wal fuudhee gaa'ela waggaa isaanii yoo kabajatu asirratti baay'ata.
iddoo kanarratti. Bakka kanarratti. Bakka kanarratti baay'ata. Kan beebi shaawar innis kanaan ol qabatee irratti jira. Konsertiin VIP asirra taa'a. Asirratti qophaa'aa jechuudha. Daa'ima qabatanii yoo dhufanis asitti gadhiisanii as taa'anii bashannanu. Eeguun namatti tola miti? Maal eegdaree isaan taphatu. Ijoolleen asii taphatu? Atis immoo waan Maatiin asii bashannan? Maatiin asii bashannan. Karaa mootummaa biras waan jiruuf manni kun lokeeshiniin isaas daawuntaawunii keessa waan jiruuf wallakka waan ta'eef keessummaan baay'ee waan nutti dhufuu fi kanaaf amma bareedina kana daddafneeti babbareechisnee keessaa ba'uuf. Qe'een keessanii silas bareedaadha. Wanti hafe yoo jiraate immoo keessummaan egaa fagoorraas dhiyoorraas waan isinitti dhufuufi qophii garaagaraarra jirtu jechuudha. Egaa wantoota baay'eedha kan waliin irraan daawwanne guyyaa keessan yeroo qaaliirraa guyyaa har'aa naaf laattanii na wajjin irraan ooluu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha galatoo. Anis galatoomaa jedha waan jala bultii eeyuu kanaaf dhuftanii hoteela seena qabeessa kan nuuf daawwattaniif baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna isinitti haa baratu. Hayyee galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya imaltuu Finfinneen bakka seenaa qabeessa hoteela Giyoonitti argamuudhaan guyyaa har'a daawwannaan keenya hundeeffama gamtaa Afrikaa wajjin wal qabatee hoteela yeroo jalqabaaf namoota Afrikaarraa bakka garaagaraarraa dhufan simachuudhaan bakka kana akka isaan bulaniif haala garaagaraa mijeesseedha. Egaan kana wajjin wal qabatee tajaajilli isaan kennaa turan maal fakkaataa kan jedhu jalqabarraa kaasnee haga ammaatti kan walii wajjin irraan daawwanne ture. Lalisee kaffaalan ture kan isin faana ture. Qophiiwwan keenya hafan itti fufuu nagaatti.